jechuun sii dawwalanii gaafa isin dura dhuftu. Naa dawwalanee miyyoon ji'a lama dura baddee turte. Haa. Haa itti gurgurate obsaasan. Obsaadha. Obsaadhee hamiyyoo ibsaa shamsuu karisaan faan jaansan biraa fuudhee qarshii 2,000 ergineefi turre. Haa. 2,000 mushaawaraara baate irraa kafalaadhaa jaanii ergineefi kana ka gurgurate ijoollee. Qaama isa Dalagattuun bira ji'a jiru 3 kunoo qaama isa bira jiru kun dabeessiifadhaa. qaama isa bira jiru kun qaama risaan harkaa qabu kunoo. Kunoo kana ka ijoollee gurgurate. Obsaa kana maqaan isaa Saabiti. Maqaan jijjiirrate malee. Obsaa Hussein Saabitii jijjiirrate muraasa. saabiti. Saabiti eedoo ijoollee gaadullooti. Saabitu Hussein jaaniin. Saabiti Hussein. Oduun guutuu na bira jira. Ibsaa Ganda isaanii ni beektanii? Munir. Ibsaa kan nuti hin beeynu Saabit kana beeynaa. Anaatu mijiyyoo masuulummaa fudhatee isa biraa fuudhee Yoo. dalagattuudhaan kamis ofee daleessisaa yee fuudhee mijiyyoo. Okay, fuudhe. Maallaqa irraa kafaltanii 2,000 qabdaniif. buufnaafiin bilookiin nu godhee ture. Maallaqa buuftaniif. Qarshii 2,000 irraa kafale. Eegee bishaan as baate mijiyyoon. Okay, 2,000 irraa kafalte. Achirraa fuudheeti dalagattuu inni ergaa jee gurgurate. Achirraa fuudhee turtii ji'a 2 booda mijiyyoo gurgurate jechuudha. Eeguma isiin dalagatteehu. Dalagattuudhaan ergee malee akiidatti ergee fi waa bakka biraa geessee sanallaa waa lamtakkaa nu dubbisee hin beeku. Bilookiin nu godhe akka irratti hin dawwalle. Okay. Eenyutti gurgure? Dalagatanii mo'ate obboleettii gandaati mee akkuma rabbisaniif. Obboleettii jaarsa kiyyaati mijiyyoon. Jaarsi keessi jedhama. Inni baadiyyaa jira shabakaan qaba. Ayyee. Jalaa dubbatee 2,000 booda eegeenni binne jaanii nu dubbisanaan qamar afaan isaa afaan kiyyaan dubbiseetiin ture. Mijiyyoon hin bitadhee maallaqa irraa buusinaan jedha. Modeetoroonni. Amma obboleettii dhaabbadhu imaan gurbaan kun qamariif gurgureemi? Gurbaan kun qamariif gurgure. Okay, bakka. Amma ndaa'uun badaan maallaqa fudhatee qamaritti gurgure kanaa bar obsaadha itti. Kana qarshii 2,000 fudhate. Maallaqaas fudhatee qamaritti ka gurgurate kana laal. Guddis ilaal akka gaariitti fuulli isaa mul'atu ijoollee gaadullooti gurbaa kana. Haa beekanii. Nama gurgurata isii qofaa miti amma gaa nama baay'ee gurgurate. Laal ammaa kajoollee tana inni nuu haa gurguratu meefi. Haa gurguratetti dhiisaa umma. Abbuma ijoollee tana tumee bara amma arganne bara. Abbaan ijoollee tume tanaafiin tume. Rakkoo akkanaatiifin tume. Waan akkanaafin godhee jedhee asirratti ol ba'ee dubbatuu danda'uu qaba. Sigalee amma mucaan asirratti ol ba'e kun ijoollee gad dhiifnee yaatee jedhe. Dhaggeeffadhu. Na gurguratee inni bitnannee ijoolleen maallaqa irraa qabnaa hin dubbanne beeka. Maaquulaa miti barreessa. Jalatti arguu jirraa bar. Sun maaquula quubsaa miti bar jechi inni jechuu jiru sun. Mucayyoon achi keessa jirti. Ijoolleen hundinuu isa biraa harta qallee hin deemne. Ta dhiiraati ta dhalaa. Niin bitadhee jeebar niin bitadhee maallaqa qarshii 1,000 Hangatti bitate namarraa bite wajjin nutti haa himu. Ibsaa shamsuurraa bite moo ibsaa naasiriitutti ergee bitate. Haala fakkaatu ibsaan naasir ibsaa shamsuutti ergee amma bilbilaan asiin nuun jechaa jira. Ibsaa shamsuutti wal qunnamuu hin dandeenye. Ibsaa shamsuudhaa namanni itti waadiida waasiritti ol erge. Istiraa isaanitti qamarfatte ergeemi isaan biratti erge. Haaya. Ibsaa shamsuutu isaanitti gurgurate moo qamarfatti nama biraarraa itti bitatanii haala fanuu kaayanii. Hanganaan jechuu barbaada. Jaalibsaa. Usumarraa bitatanii bara Hussein kanarraa bitatanii risaa irraa bitatanii adda baasnee bara. Waa hundumaafuu namni hoolaa ta'e re'ee ta'e kana walirra gurguratanii ilma namaati. Nuti wanni isinii dhaabnu asumarratti nama 500 irratti karaa seera alaatiin hin deemina maallaqni asii deemtanis achii deemtanis Hamzaallee argatee jira. Hamzaallee ol deebifna. Xiqqoo obsee munir. Mee maama kajoo kun dubbadhu mee. Maamad. Oh. Maal qabda yaada?
Yaani nan qabu ibsaa nutis akkanumatti obboleettii xiyya takka warra oborraati erginee turree bulookiis nu goggodhaniituma nurraa illee maallaqa fudhatanii an bakka qaraatiitiin jira gandii akkanan manaa yaaduu jiranii waan kana jala deemtanii sanii fi tabiraatiis illee osoo baaftanii natti tola yaaduma kana irratti hin deeggarsuudhaaf sin gaafadhe. Okay, eessa jirtati? Ani qarsaan jira shee amma gotar biraa laakiin obboleettii xiyya sanii warri keenya akkana cinqamaa jira ijoollee namuma sadii qabna nuti. Amma bakka obboleettii xiyya san sagalees dhabnee maallaqas kafallee bulookii nu godhee waan takka kanumatti yaadarra jirraa beektaa? Yoomi as guyyaa meeqa geessan? Karaa baatii sadii kana geenye waan kana niin dawwalaa na jalaan kaasu. Ayyee ijoollee amma tumamte tana gartanii? Tana garree jirra tana keessan jirtu. Warri waggaa takkanaa tana dhagee hedduu takka bakka cinqamee na gaafachuu jira beektaa? Anis sanumaafin isin jala bulee waan kana isiniin dhageessisa jeeti keenyaas qaxaabiruma sanii. Ayyee keessaan na dubbiseeti dhageessee? Haya taateeti inshaallah. Fooloo si godhee keessaan naa dawwal. Haya galatoomi ibsaa. Rabbi si haa Ibsaa keenya asirratti mucaa kana warri qabaatir jiran manama hedduu kan gurgurachaa jiru gubbaa kana warra qabaatirii fi algahar jiran karaa lameen kana gidduu jira jedhanii informeeshinii akka nagayaa jirutti gurbaa kana irratti xiyyeeffadha. Gurbaan nama gurguratu rakkisha biteetii nama qaalii gurguratu kunoo kanarraa. Eessa jiratte Munir? Algaarii fi karaa qabaatir jiran anjaan keessaa gaagatti natti himani. Mee namni mucaa kana beektan amma mucaa kana hin beekani namni gurbaa kana beektan mee? Mee obsaa deebi'ee gurbaanii. Yoo qoom itti share godhu jira. Mucattii miti. Mucaa irratti share godhaa qoyiboo. Mucaa kam? Hayyee. Maaliif nu sobdu maaf jibte? Jidduun arabaa na bira dhufeetiin agartee hoteelii fi uummata sun hundinuu. Okay, lakkoo isan taane maanu konni ta'a obboleessa mucaa tettee? Lakkoo isin wal fakkaataati fidee kun ammee qoy fideetiin jira qoy. Aboo dhaggeeffadhu. Jiba keen fudhadhu nuti Oromiyaa dhaggeeffadhu. Laal. Hamza. Obboleettiin mucaa obboleettiin miyyoo dhaggeeffadhu. Obboleettiin miyyoo guddoo taatumamte ta'u wayi waattisan kunoo miyyoon teenyaa jettee ammoo ol baate laa obboleettiin miyyoo. Obboleettiin dureedha. Maaf jibu? Maa sobda? يا أخي ما أنا من ذا ولا ذا ما Okay, Habibi nagal jettee si galchee maaltu si bira jira? السلام عليكم. Waalaikum سأقول لك salaam يا wa رجال rahmatullahi. فيديو كيس نعمل له أول نقل كذا ملء سنيفون مبرر وان نما سديدو تنا كباني تي سأقول لك نما سديدو تنا نورا كباني تي سأقول لك يجرا دعوة جداري بي Ni dhageenya obsi Hamza ni dhageenya Hamza obsi sagaleen kee ni jira obsi Hamza akkasumatti. Maal jette biyya abbaa? نما سدينو نورا كباني تي جولة شو يمني جرت Ayyee. nama sadeen san qarshii kuma dhibba kafallee baasne riisiitii isaaniitii fi maqaa isaaniitii fi amma torbaan lama keenya eegaa gachuu baafnee jechuu barbaada. San ganama warra biyya feesbuuk irratti illee siiqaatiin jira sagalee ijoollee waan raftee namni waan rafee jiru jecha riisiitii san ganama fuudheetiin akkasitti isin beeksisuu barbaada jechuuf maafiin isinit dhufee maa. Wale. Abshir. Wale gal. Ayyee Hamza. Jaalibsa duruu gabbu'e mucaa sila waatti dabaladhuun jechuu barbaadee ture ayyee si duraa gabbu'e. لكن يا مثلا قبل ما سيني سمعت يا سومر في وأنا ما وأنا فردي وأنا رجع قبل Amma fardii kana barbaanna kun akka kun jala kana fitu barbaanna akka kun jala deemni gartee tana keessa. Abooro Hamza. ننجرة Okay. Maanu kijibda obboleessa maanu sob.
Aboo lakkoofsa gurbaa lakkoofsaan si kanneen dhumarra wal fakkaataa si jira. Hello. Oh. Ayo gafi. Maalee fudhati. Ayya. Imaan ol deebisi. Kun obboleettiin dhufte maaliif mataa na nyaanna? Amma Haya jeebar. taaggata. Obboleettii miti bar soddaadha. Obboleettii miti soddaadha. Takkuma waluma faamilii dhaamisa. Faamilumaa bar rakkoon qabu no problem. Ammoo Family jaarsa is gisee family. gaafattee akka dadhabdee jaarsa gaafannaa akka dadhabdee isiin shabakaan qabu yoo garte jaarsummaan okkocha kan cafakin jiin. Ol deebisi. Kaasaanii amantiin qaban amanna uummata Itoophiyaa kana. Hundi kan isaanii miti warruma osoo waan kana harkuu biyyaa bahu kanaan naa ajaa'iba ubar. Ma isaan gaa jiru babbaltee jiru Itoophiyaan agartuu kan namni fakkiin beelaan duu jiru. Seeraan hin deemanii maallaqni takkuma kuma jaha baasanii kuma lama baasanii seeraan hin deemanii. Seerri hin jiru. Seeraatu hin jiru. Aboonni jira Salfii seerri nama dhaqxee miliyoona cinaan takkaa tokko lambasaa dheeyitee salfii dhaabbattee anaa guyyaa afur salfiichi dhaabbatee maal taate? Nama kun Aboo dhibba tokkootitu seeraan yaa dhaabbachuu qabu OMN. Dhugaarra jeemmoo waliin bakka sanittis. maal taate? Nama kun dhibba torbaa dhaabbate ganama subii za'aa jaatti yaarazzaa sunuu uummanni diqaalaan ani raafuu fira hoteela keessa achi maali iyyansi subii Itoophiyaa sun maal biyya kanatti charchiidha namni iyyuu hin jiru. Itoophiyaan akkasii beekamti. Duuba OMN dhaabbadhume akka achi jiraachuurraa akkana bahanii oguuta akka Liibiyaatti garafamanii ammas deebi'anii akka gabraatti tokkoof lamarraa sadii gurguramte jechuu kana bareedaadha. Wallahi bareedaa miti aboo jecha jechuu kiyyaa miti. I'm just saying that the life is very hard in Ethiopia. That's what I'm saying. Dhugaa yoo feete Seeraan alaa addunyaa keessa hin jiru. Malee I'm not Kana saying ajandaa yeroo biraa haasofnaa abulosiidha OMN dhiisaa mucee ol naqa. Okay, lamaan dhaabbilee obsa. Dhagaa. Yeah, these two they're trying to make love to me, so I'm busy. I gotta go. Moota godhan. Ayyee Oromiyaa eenyu naa galchaa jette? Kooy Muraad Kajau dhufa haasa'inu Muraad lakkoofsa kadhaa jala jiraatte Muraad Kajau. Amma buusan sanii muraad galee? Muraad jala jiraatte lakkoofsa kadhaa. Muraad lakkoofsa godhaan. Amma shaamee tarkaa baara amma shaameedha amma shaamee. Muraad. Jaalibsa. Amma shaamee Kajau amma shaamee kooy laayivii gartee jira. Namaa kun yaa jira kajoollee dhaqee baluu jee qaamaan dhaqee baraan siif jee karaa booda amanuu ni jabaatti. Dhaqanii bara bakkeetti jiru Rakkoon qabu gizeen akka sa'aatii san keessa si dubbifna rakkoon qabu. Mee lakkoofsa godhaan amma Muraad. shaamee lakkoofsa kadhaa amma shaamee. Amma shaameeti moo Muraad baantoo? Hamza. Laayivii laa tiktok Muraadiin amma shaamee dhufaa jira obsi. Okay, amma shaamee kun Kana maali? godho. Inni kun maali? Kajoollee nutti kanne kajoollee qamaritti kanne. Okay, galatoo. Nuti qamara musummaan uffine nuti qamara musuun harku barbaannaa nuti. Hai. Obsi mee Muraadin kun haadha suuraan deemu. Oomanii bar qamarii fi kun tokkuma bar garaagarummaa takka hin qabani wajji jira wajji jira. Kun immoo tokko. Ammoo mucaan kun ammoo iyyaa hagana toomu ammoo dubra sun lubbuu isaanii nagee isaanii agarsiisuu qaba akkasi gargar baana akkasitti gargar fixannaa. Dhageessa Hamza. Muraad mee? Nan fidaa koo yoo na buuse yoo na deebiftan irratti hin dawala. Agarre. Tai. Agarre. Omani obsi meenaat. Kanaa miti? Buusaa kana. Muraad maal jaa maqaan isaa san? Oye. Muraad Adam ja. Muraad Adam. Bayi bilbilin azzalan jiru mungkin Muraad Adam kajau. Irratti hin dawala. Bilbil irratti. Ay bee jaalibsa
obboleettii michoo raasan nu galchi akkam jalan jirtu isin san. Imaan san maaltu buusisa? Sana mamaa buustanii jaabaranii maaliif